ta'uusaatu adda taasisa. Adda taasisa. Maatii maaltu adda taasisa? Iddootti namni lama tokko jedhamanii waamaman gaa'ila duwwaa keessatti. Iddoo biraatti namni lama meequmata? Nama lama meeqan? Lamumaan. Maatii keessatti garuu nama lamatu meeqaadha? Nama lamatu meeqaadha? Tokko jedhan. Kun adda taasisa. Inni kan biraa maatii adda kan taasisu eeggannaa Waaqayyoo maatiidhaaf qabudha. Eeggannaa Waaqayyoo jireenya maatiitiif qabudha. Keessa Deebii 24 lakkoofsa 5 utuun dafee argadhee isinii dubbisee natti tola. Waan an argadhe fakkaata. Waan Waaqayyoo jedhe waa'ee maatii laa. Waan Waaqayyoo jedhe. Lakkoofsa 5 ilaa. Namni dhiyoo niitii fuudhe tokko duulatti hin ergamin. Dhageessaniitu saama. Kana waaqota akka jedhela. Maaloo beekumsaa. Akkanaaf isinitti xinnoo koggoon ilaallu miti laa. Maal jedhe Waaqayyoo? Keessa Deebii 24 lakkoofsa 5. Warri fuudhuuf jettanii kana halleluuyaa danda'u. Ilaa akka jedha. Namni dhiyoo niitii fuudhe tokko duulatti hin ergamin. Yookis hojiin tokko illee sarran kaa'amin. Inni waggaa tokkoof ajaja malee mana isaa keessa taa'ee haadha manaa isaa ishee fuudhe sanaa hagammachiisu. Gadi bayoo lixii malee ajaja malee maal haa ta'u mana bukkee hanaannawee eewusana jajjiiree bakka. Ilaa hiikee ma gaddise Waaqayyo namicha kana agartanii namicha duwwaamini mucattiichi hiikee gaddise. Akkatti Waaqayyo xiyyeeffate agartaniittu yooma duulli jiraate illee duula jechuun cimaadha mitiire waraanni biyya fudhatu yoo jiraate illee namni reefuu niitii fuudhe hin naqin waraana kanaa biyyuma fudhatama yoo ta'e balaa bu'a yoo ta'e mana isaatti gadi hin bahin jedhe ajaja tokko malee waggaa tokkoo fi achi naannee asa naanna'u yoo barbaade adeemu yoo barbaade ciisuu jedhe Waaqayyo. Akka dinqiidha dhugaadha Waaqayyo dinqii. Ankana boyroon fuudheen dubbisni. Fudharfan tokko duwwaa yamanaa laatanana. Hin dubbifnee jarri. Irra deebii gaafadhettanii. Dhugaa Waaqayyo kun waan dinqii. Gaafan kana dubbise nan du'e hin jedhe baay'ee. Nan gaddi. Ilaa maaltu adda taasisa? Eeggannaa addaa qaba Waaqayyo maatiidhaaf. Eeggannaa addaa qaba. Inni kan biraa maatii maaltu adda taasisa? Maatiin waldaa kiristaanaaf Kiristoositti waan fakkeeffamteef. Amma irratti waldaan kiristaanaaf Kiristoos maatiitti fakkeeffamu. Wanti kanatti fakkeeffamu addunyaa kana irratti amma ammaatti hin argamu. Nan daddafame. Wanti adda taasisu bara bishaan badiisaa biyya lafaa irratti bu'e sababii cubbuu namaa bara bishaan badiisaa biyya lafaa irratti bu'e nama lafa irratti hambisu uumama lafa irratti hambisu biqiloota lafa irratti hambisuun itti gaafatamummaan kan itti kenname maatiitti laatama. Ilaa mooraaliin dhabinaa warri hin fuudhin. Nama laaxee bakkee deemu tokkooni kayitii dhaloota kana oolchin jenne Waaqayyo. Kayitii uumama kana oolchin jenne. Nama maatii geggeessu maatii keessatti dhaqee itti gaafatamummaa hamba hambisu itti gaafatamummaa dhaloota hambisu yeetti laatee maatiitti laata. Maatii maaltu adda taasisa? Yesuus Kiristoos maatii hundaa jiran keessatti argame. Yoosef quban qabu Maariyaamis quban qaban. Isaan haasaa isaanii haasa'u waa'ee wal fuudhu. Hafuurri qulqulluu warra maatii ijaaraaran sana bira dhaqe. Haadha Maariyaamiini nagaan siif ta'u yaayyaa naqabeetti ati kunoo hin ulfooftaa ilma deessaa maqaa isaa Amaanu'el jettee moggaaftaa. Amaanu'el jechuun Waaqayyoon wajjin jira jechuudha jedhe. Isheenoo dubbii kana naatee maayini nagaan kun eessaa ba'eetti gaafatte.
waaqayyo biraa dhufeere isa booddee uumamaa itti anoo duru baatamitti danda'ama kuni wanti kun hin fakkaatu itti hin danda'ama gara Yoosefiin immoo dhaqee ilaa wanta akkas ta'e kuni karaa biraa miti ana biraa ta'e waan ta'eef rakkoon qabaatiin jedhe eessa keessatti hundaa'e Yesuus maatii hundeeffamaa jiru gidduutti adda kan taasisu maali waldaan kiristaanaa isheen jalqabaa hojii ergamootaa keessaa waldaan kiristaanaa isheen jalqabaa maatii keessatti hundoofte wantoonni nama kaase kun maatiin adda ta'uusaa gabaabaatti waan kaasanidha waan baay'eetu jira garuu hin gaa'u kaayyoo maatiin hundaa'eef maal kaayyoo maatiin hundaa'eef waaqayyo maal saganteessee maatii hundeesse waaqayyo maal saganteessee maatii bu'uureesse maal saganteesse sagantaa waaqayyo maatii keessatti maal maatii koo keessatti maatii keessan keessatti sagantaa waaqayyo maal inni jalqabaa sagantaa waaqayyo dhaabbanni waaqayyo hundeesse kun maatii waaqayyo hundeesse kun wal gargaaruudhaan fedha waaqayyo keessatti akka raawwataniif maatii waaqayyo hundeesse kun dhaabbanni waaqayyo hundeesse kun wal gargaaruudhaan fedha waaqayyo maatii isaanii keessatti akka raawwataniif kaayyoo waaqayyo inni lammaffaan sanyiin namaa akka itti fufuuf horanii akka baay'ataniif Milkiyaas boqonnaa 2:15 maal jedha waaqayyo sanyii ofii isaatii kaafachuudhaaf gaa'ila isinii laatee maatii isinii laatee jedhan namni horee akka baay'atuuf kaayyoo waaqayyo inni sadaffaan gaa'ila keessatti itti gaafatamummaa uumama addunyaa kana keessa jiru eeguu geggeessuu tottolchuu akka hojjetaniif itti gaafatamummaa uumamaa namaaf kenname jechuudha itti gaafatamummaa uumamaa namaaf kenname ilaa akkas yoo ta'e gaarii uumamaan namaaf kenname uumama lafarra jiru kana geggeessuu tottolchuu ittiin jiraatee jiraachisuudhaaf itti gaafatamummaa sana akka fiixa baasaniif seera uumamaa boqonnaa 1:26-30 dubbistanii waaqayyo kottaa nama hin uumna jedhee nama isa uume immoo dhiiraaf dubartii godhee uume jedhan erga uume booddee allaattota qilleensa keessa balali'an qurxummii galaanaa uumama lafarra jiru kana hundumaa irratti aboo godhadhaa isaan bulchaa itti gaafatamummaa bulchuu geggeessuu kana maatiidhaaf ayyame waaqayyo maatiidhaaf ayyame darbuu kan biraatti nan ariifadhe kanarra yoon harkifame si irraftu na duraa ishii hin ta'u waldaan maaliifi maatii jireenya maatii kiristaanaa eegdi wal hubachaa irra waldaan maaliif jireenya maatii kiristaanaa eegdi maaliif eegdi namoonni dal tokko maaltu waldaa gashee gaa'ila keenya keessaa warra akka jettan nama dhaggeeffadhaame maaltu gashee gaa'ila keenya keessaa achis yoo qabne asis yoo qabne olis yoo qabne gadis yoo gala gashine jedhe maa inni itti gaafatamummaa waldaan maaliifi jireenya maatii kiristaanaa eegdi inni tokkoffaani waldaan dhaabbata waaqayyo hundeessee kana abbummaa fudhattee eegdee geggeessiti waldaan dhaabbata waaqayyo hundeesse kana abbummaa yookiis bakka bu'insa fudhattee
eegdii geggeessiti. Gaa'ila eenyutu hundeesse jennee Waaqayyootu hundeesse. Maatii eenyutu hundeesse? Waaqayyootu hundeesse. Waldaan kiristaanaa na dhagaame. Waldaan kiristaanaa biyya lafaa kanarratti dhaabbata nama dhuunfaa bakka buute miti. Waldaan kiristaanaa biyya lafaa kanarratti dhaabbata siyaasaa tokkoyyuu bakka bu'uu hin dandeessu. Dhaabbata kamiinuu bakka bu'uu hin dandeessu. Nama dhuunfaa tokkos bakka bu'uu hin dandeessu. Yee'uun bakka buuti Kiristoos Iyesuusin bakka buuti. Mana dhagaa. Waldaan dhaabbata Kiristoos Iyesuusin bakka buutuudha. Nama dhuunfaa bakka hin buutu, dhaaba siyaasaa bakka hin buutu, abbaa qabeenyaa bakka hin buutu, yaada nama dhuunfaa tokko bakka hin buutu. Yee'uun bakka buuti Kiristoos Iyesuusin bakka buuti. Lafa kanarratti hojii Waaqayyoo hojjetti Waaqayyoon bakka buute. Yaada Waaqayyoo raawwatti Waaqayyoon bakka buute. Ilaa hakeeka Waaqayyoo sanaaf dhaloota qopheessiti. Waldaan sababii isheen gaa'ila amantootaa hordoftu, jireenya maatii hordoftuuf inni guddaan Waaqayyoon bakka buute biyya lafaa kanarra waan jirtuuf. Meena dhagaa. Saatii 24 gargarin kutu saatiin 24 xinnoodha garuu ani ishee 24 jedhan kana badaanaan taatu jechuma hin jedhama waan ta'eef malee. Ilaa utuu gargarin kutin laftichi Waaqayyoo ilaalu eessa beektu? Waldaa kiristaanaa. Utuu gargarin kutin lafti Waaqayyoo ilaalu dhaabbata maqaa isaatiin hundaa'e kanadha. Waaqayyoo utuu gargarin kutin waldaa hin ilaalu utuu ta'e jaarraatti waldaan diigamtee baddu turteetti. Barri isheen itti baddu turteetti. Waaqayyoo garuu akkasumatti waan ilaalu lafa isheen baddeetti jedhanitti ka'ee dhaabata waldaan. Diigameera lafa jedhanitti aangoo godhata waldaan. Ilaana dhagaa.